Waamicha marii uummata Oromoo UK mara. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n sadaasa 25 bara 2017 biyya United Kingdom UK'tti uummata waliin marii bal'aa gochuuf kutaa biyyattii Great Manchester magaalaa Bolton keessatti waltajjii marii qopheessee jira. Ijoon marii kanaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo, haala mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa keessa jiruu fi itti fufinsa falmii xumura gabrummaa irratti mari'achuu ta'a. Kanaafuu uummanni Oromoo biyya United Kingdom fi naannoo ishee jiraattan hundi waltajjii marii kana irratti argamtanii haalaa fi yeroo qabsoo Oromootiif murteessaa ta'e irratti mari'achuudhaan qooda qabsoo lammummaa keessan akka baatan kabajaan isin affeerra. Hooggansa ABO keessaa miseensi gumii sabaa Jaalloo Garbii waltajjii kana irratti argamuudhaan marii kana kan gaggeessan akka ta'e isin beeksifna. Galgalli aadaa Oromoo nyaataa fi dhugaatiin ni jiraata. Gatiin galmaa yookiin entrance fee salphaadha. Bakki Bolton Methodist Mission, The Victoria Hall, Knowsley Street, postcode BL12AS Bolton. Guyyaan sadaasa 25 bara 2017. Yeroon waaree sa'a 12 hanga waaree booda sa'a 7 yookiin sa'a 12 irraa hanga sa'a 9tti. Injifannoo uummata Oromoo. Koree qindeessituu. Sabine